Jene sinalo Hedro sikapada Ogo walit dufle Arab niko hida Fulana kenitus Malan sigafada Hedro si jalada Mekami nifgoda Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii bakka jedhamtu keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 8tti achumatti baradhe. Haati kiyyaa ana waliin ijoollee 3 qabdi. Arfaffaa da'uudhaaf ciniinsurra too jirtu ciniinsuun itti hammaatee addunyaa kanarraatii lubbuun isheen jalaa boqote. Obboleessa hangafaa fi obboleessa quxisuun qaba. Kanaan booddees jiruuf jireenyi keenyi abbaa kiyya irratti ta'e. Abbaan kiyyaa anaa fi obboloota koo baay'een jaallata. Erga haadha manaa lammataa fuudheellee keessumaa anaan bakka gaariitti na abdata. Anis abbaa kiyya baay'een jaalladha. Abbaan kiyya hawaasa naannoo keenyaa biratti nama baay'ee jaallatuu fi kabaja guddaa qabudha. Garaa laafessa hundaafis kan yaadudha. Nan yaadadha yeroo ijoollummaa koo mataamtillee yoo nu dhukkubu baay'ee dhiphatee waan ta'u wallaala. Obboloonni isaa daa'imni dhukkubsattee hinuma fayyitii yeroo jedhaniini ijoollee isaa irratti nama tokkollee hin dhagahu. Anis hangan danda'u barnoota kootti qayyabadheen bakka inni naaf yaade gahuudhaaf nan yaalan ture. Haa ta'uutii garuu hammumaan guddachaa dhufee haadha keenya lammataa biratti hojiin illee natti cimachaa waan dhufeef akka yaade sadarkaatiin ba'uun barnoonni naaf hin taane. Obboleessi koo hangafaa garuu barnoota isaatti baay'ee qaxaleedha. Yeroo dubbisu ol jedheellee nama hin ilaalu. Anaa fi abbaan koo halkan sa'aatii dheeraadhaaf baay'ee waliin taphanna. Yeroon ani mana warra haadha koo deemeen galgaleeffadhullee achi akka ani hin bulle waan barbaaduuf ijoolleen na waamsee na waliin taphachaa haasaa kolfaa bullaa. Guyyaa tokkollee isarraa addan baha jedheen yaadeen isin beeku. Haa ta'uutii garuu akkuman barnoota koo kutaa 8ffaa xumureen qabxiin ministirii waan naaf dhufeef obboleessi koo hangafaas kutaa 12ffaa xumuree qabxiin maatirikii dhufee fi yuunivarsiitii Asoosaatti ramadame. Kutaan 9ffaa ganda keenya keessa waan hin jirreef anaa fi obboleessi koo al takkaatti mana gadhiisnee ba'uun dirqama nutti ta'e. Abbaan kiyya garuu wanta kana waan hin jaallanneef yeroo obboleessi kee waggaa 2ffaa xumuree waggaa 3ffaa deemu ati immoo kutaa 9ffaa deemtee barattaa hanga sittiin obsii mana taa'ii yeroo jedhu obboleessi koo hangafaa immoo obboleettii kiyya hojiidhaan mana kanatti ajjeestanii yuunivarsiitiin Asoosaallee naannoo keenyarraatii yoo waan ta'eef waliin magaalaa Asoosaa keessa teenyee barannaa yoo barbaadde atis achitti dhuftee guyyaa sanbataa nu ilaaluu dandeessaa yookaan immoo nutis yeroo boqonnaa keenyaa ufnee ilaallaa jechuun yaada dhiyeessee fi abbaan kiyyaa kana gidduutti ani mucaa koo miidhuu waan hin barbaanneef kan mataashee yaada mataashee haa murteeffattu naan jedhe. Anis barnoota addaan kuteen waggaa 2 taa'uu nan jibbe. Abbaa koorraa addaan ba'uunis natti ulfaate. Wanta murteeffadhu dhabeen gidduu otoon jaawwaraa jiru obboleessi abbaa kiyyaa maaliif akka ijoollee koo biyya hambaan deemtu siinis obboleessa isheetiinis wanta argattuun gargaaruu hin dandeessi jechuudhaan yaada abbaa koof dhiyeesse. Abbaan koos yeroo dhufee natti himu anis yaada gaarii ta'e natti mul'atee tole jedheen piroosesii jalqabe. Naannoo immigireeshiniitti namoota piroosesii jalqabaa jiran keessaa ani baay'ee daa'iman fakkaadha. Umriin koo waggaa 14. Nama piroosesii guutuu dhufe toon taane nama namni ergatee dabareedhaaf bakkan qabadhee dhaabadhu fakkaadha. Yeroo na gaafatanii akkan piroosesiif dhaabbadhu yeroon itti himu hedduun isaanii natti kolfanii. Ani garuu yaadaan bilchaattu waan hin tureef kanan gaafatamillee sirriitti hin deebise. Na waliinis piroosesii kan eegalan naannoo kootii dubartoota 4 waan tureef isaan keessaa anaaf jalqaba irratti viizaan naaf dhufee imala koos gara biyya hambaatti raawwadhe.
Akkuman mana ani hojjedhu ga'uttis abbaan manaa manichaa mucaan kun xiqqoodha ofiisheeyyuu ijoollee waan taateef ijoollee maal naaf guddistii afaan illee waan hin beekneef deebisii gara dallaalotaatti jedheeni. Haa ta'utii garuu haati manaa ishee dubartiin guddachuudhaaf yeroo ittiin fudhatu afaanis amma daftee bartii hin deemtuu asumatti hojii gargaareen afaanis nan barsiisa jetteeni. Kanaan booddees mana sana keessatti ramadameen hojjechuu eegale. Afaanis ji'a 7 keessatti hin bare. Haati manaa sunis akkuma naan jette hojiis na gargaartee waan hundumaa na barsiiste. Hojiinis akkanuma natti cima. Haa ta'utii garuu abbaan kiyya yeroon gara biyya hambaan dhufiin akkana jechuun na gorsee ture. Yaa mucaa koo yeroo ammaa kana ani ifa keessa taa'een waa'ee jireenya dukkanaa sitti himaan jira. Mana namaa deemtee dogongora akka atiin hojjenne nan beeka. Haa ta'utii garuu garaan orma waan ta'eef waan hundumaa obsii danda'iitii hojjedhu jiraadhu naan jedheera. Yaanni guyyaa kana abbaan kiyya natti himes yeroo hundaa sammuu kiyya keessatti yaadatamee akka alaarmii na dammaqsa. Hojiin natti ulfaatus yaaduma kanaan danda'een ciminaan hin hojjedha. Haala kanaan cimee hojjedhus mana kana keessatti bilbila qabachuun isaa ta'u haasofsiisuun gonkumaayyuu naaf hin danda'amu. Waggaa 2 guutuus sagalee abbaa koo otoo hin dhaga'iin ture. Innis mucaan koo maal taate jedhee yoo duuteetti ta'e reeffa ishee nan awwaalladhaa yoo jirti ta'e immoo sagalee ishee na dhageessisaa jechuudhaan sammuun isaa baay'ee tuqamee kopheellee kan miilla tokkoo godhatee kan miilla tokkoo dhiisee gaafi immoo kophee garaa godhatee magaala keessa akka deemaa jiru odeeffannoon naga'e. Anis waggaa 2 ergan xumuree booda maatii kiyya yaadeeraa boqonnaadhaaf galeen dhufa jedheen yeroon isaan gaaffu waggaa 1 dabaladhuutii mindaasiif daballaa bilbilas haasofsiisuu dandeessa yeroo naan jedhan tole jedheen hojjechuu eegaleen. Haa ta'utii garuu bilbilli naannoo keenyatti baay'ee rakkisaa waan tureef sagalee abbaa kootu hin dhageenye. Ammas waggaa 1 ture. Waggaa 1 booddees kanaan booddee gara biyyaatti hin gale. Obboleessi koo barnoota isaarraa eebbifamee barsiisaa kutaa 9ffaaf 10ffaa ta'ee jira. Eessuma koo waliin bakka hin jirutti erga dhufanii na fuudhanii booda gara magaalaa bakka dhaloota kootti deemeen. Haa ta'utii garuu abbaan koo karaarrallee dhaabbatee dhufaatii koo eegaan jiru. Anis abbaan kiyya kana hin godhu dhufaatii koo hawwiidhaan akka hin eeggatu abdiin qaba jedheen baajaajii gara mana keenyaatti anaa fi namoota na fuudhan fudhatee deemaa jiru dhaabsiseen ariifadheen akka nama maraatee baajaajii irraa bu'een kophee miilla koorraa darbadheen miillaan gara mana keenyaatti fiige. Miilli kiyyas baay'ee luluqqa'ee ququnca'ee qubni koolleen cabe. Haa ta'utii garuu ani mana keenya gaheen abbaa kiyya arguu waan hin barbaadeef wanta dhagaan na rukutuu fi dhiiguu miilla koo homaa anatti hin dhagahamne. Yeroon mana seenu abbaan kiyyaa lubbuumaan jiraachuu kooyyuu abdii kutatee akka nama sammuun isaa sirrii hin taane qucummatee otoo inni taa'uun arge. Dhaqees itti marame. Innis ana intala isaa ta'uu na amanuun itti ulfaate. Kanaan booddees qe'ee keenya keessatti akka namni du'ee iyya guddaatu ka'e. Hundi keenyas boonyee wal boochisne. Kanaan booddees abbaan koo otoo manaa gad hin ba'iin ji'a 1 guutuu mana keessatti akka haasoo keenya durii galgala teenyee waliin haasonu waliitiin haasoni. Fayyaan isaallee sirriitti naa deebi'ee nama nagaas ta'e. Ergan dhufee kaasees dargaggoonni garaagaraa anaan fuudhuuf abbaa kiyyatti waraqataa fi yaada dhiyeeffachuu jalqabani. Dargaggoota tokko waliin immoo obboleessi koollee walitti bu'uun dhiisne. Gariin na butuufillee kan karoorfatan hin dhibamne. Anis haala hundumaa argan beekee booda yeroon boqonnaa kootoon ga'iin namootan biraa hojjechaa fi ture tikkeettii xiyyaaraa naaf ergitu immoo biyya gara biraa deemaa jedheen yeroon isaan gaafadhu battaluma nuuf kootti jedhanii tikkeettii naaf erganii. Yeroon deemu ijaan na argee abbaan koo onneen isaanii caba jedheen sodaadheen ergan magaalaa Naqqamtee ga'ee booda akkan deemsaaf qajeelaa jiru abbaa kiyyatti hime. Innis jalqaba irratti na'us nagaan naaf galii yaa mucaa koo jechuun nagaa natti dhaammate. Kanaan booddees deebi'een gara biyya hambaatti ni male. Haa ta'utii garuu namoonni ani bira hojjedhu qarshii gaarii naaf kanfalaa waan hin turreef akkuman deemeen yeroo hedduu otoo hin tureen mana sana keessaa bahee badeen hiriyoota kootti makamoon bakkeetii qarshii gaariitiin hojjetachuun eegale. Abbaa kiyyas yeroo yerootiin bilbileen sagalee koos isa dhageessifachuun jalqabe. Jiruunis haala gaarii naaf taate. Utoon kanaan jiruu hiriyaan obboleessa koo barsiisaa karaa toora sooshaal miidiyaa natti dhiyaatee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis nama kaayyoo kootti gufuu ta'uu waan hin barbaanneef hin barbaadu jedheen deebiseefi yerootii gara yeroottis baay'ee na dhamaasa. Otoon toles hin biisin jedhiin dargaggeessi
dargaggeessi ija gaarii qabu tokko yeroodhaaf maqaa isaa waamuun barbaanne karaa keessaa ammas gaaffii jaallanaaf dhiyeesse. Isa kanaafis lakki jedheen deebiseefi. Haa ta'utii garuu dargaggeessi inni lammaffaa kun obboleessa kiyyatti bilbilee obboleettii kee ijoollummaa isheerraatii kaaseen jaallachaa waanan tureef ani qarshii ishee jaalladhee otoo hin taane jaalala dhugaa isheerraa waan hin qabuuf tole akkanaaf jettu naaf eeyyamsiisii jechuudhaan itti himate. Obboleessi kiyyas wanta dhaga'e kana deebisee natti hime. Haa ta'utii garuu kana gidduutti hiriyaan obboleessuma koo kanaa waliin barsiisaa kan ta'e dargaggeessa lammaffaa irratti na gaafate kanaaf bilbila isaa irratti bilbiluun isheen jaartii koodha waan taateef irraa deemii jechuun itti dubbate. Lamaan isaaniis yaada kanaan wal dhabanii walitti bu'anii. Wanta kana dhaga'een ani immoo lamaan isaanii irraayyuu bilbila kiyyan cufadhe. Obboleessi koo dargaggeessa isatti matetti akka heerumu barbaada. Yeroo hedduus dhimmamee baay'ee na gaafata. Hiriyaansaa inni barsiisaa sun immoo yoo anaaf tole jechuu baattillee akkuma obboleettii keetti ana waliin haasa'e jedha. Haa ta'utii garuu suuta dargaggeessa isa lammaffaa obboleessi koo isaaf na gaafachaa ture irraatii jaalalli anaan qabu jalqabe. Kanaan duratti jaalala keessallee seenee waan hin beekneef qalbiin kiyyaa baay'eetti miidhamu eegale. Anis isatti hin dhiyaadhe. Dargaggeessi kun baankii keessaa hojjeta. Tole jedheefiin hariiroo jaalalaa jalqabnee anis gara biyyaatti galeen qubeelaa waliin hidhannee yeroo ammaa kana jaalalaan erga waliin turree waggaa 5 lakkoofsisneerra. Guyyoota gabaabduu jedhaman keessattis gara biyya kootti galeen abbaa koo baay'een jaalladhuuf hin kabajuu fi jaalallee koo akkamiin jaalladhu jaalala jalqabaa fi yoo rabbi jedhe jaalala xumuraa isa irratti hin xumuru waliin ija koon waliin argaa. Rabbi nagaadhaan gara biyya keetti si haa deebisu. Ija nagaanis maatii kee si haa argisiisu naan jedha. Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Hedduun si kabaadha obbo walitti fuulee arrabni koo hidhaa fuula naa kennitus maalan si gaafadha hedduun si jaaladha meeqamiiniif gooda. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa yaarraa xalayaa obboleettiin keenyi Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasiin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor yaada jajjabinaa fi akkanumallee ergaa nagaan gara maatii keetti galii ija nagaatiin maatii keessi argisiisuu jedhu obboleettii keenyaatiif yaada jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Anis obboleettii kiyyaatiin nagaan gara maatii keetti galii ija nagaan maatii kee fi jaalallee kee si argisiisuu jaalalli keessanis kan milkii hanga dhumaatti kan ta'u waliin siif haa ta'u siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaatu Yuunifoorii guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti addunyaa martan maraan bakka jirtanitti turtii gaarii horaa bulaa. Oljeneesi naannoo hedduun si kabaadha obbo walitti fuulee arrabni koo hidhaa fuula naa kennitus maalan si gaafadha hedduun si jaaladha meeqamiiniif gooda.